Ijoollee uummanni tiiktookii madadaan keessa warreen jala jirtanii jechuudha. Baay'ee bareeda. Algaan nama argitan kanaa, firaashiin nama argitan kanaa akkanatti nama ijaara. Hattuun jechuudha. Akkana nama goggodha ilmi biyyaa, ilmi namaa. Anan gada isinii lakkisaa. Biyya ga'ee kan gadi isinii lakkisaa mana nan ijaarradhee hattuun nyaata isinii kan gad lakkisaa jedhee anan isinii qaalii galee sun isa kanadha. Mijoota naqarrasaa jira. Anummaatti akkana beektanii fi akkanatti ijaara ilmi namaa argitanii akkanatti ijaaraa waassaan beekumuu wanno duumecha ta'a bakkisaa jechuudha. Kun irraa gadi jigee jechuudha laala. Irraa gadi jigee. Kun akkanatti irraa gadi jigee. Kun ilaali magarri qorqorroo tashakkaamiin qorqorroo magaraan irraa rukutamtu miti ijoo. Fikirii wanti warri gazzaba keessa nyaatamtan. Warra akka kootitti ni ijaarrannaa. Aarii jala annaa harkan kennin warri jettanii nyaatamtan gudee kiyya laala. Barma baraanu garjallaadha. Barma baraanu salaabinatti farada. Gadiin jedhu ammas harkan kennu ciraaroo argitanii ciraaroo eleedhaan tolchan. Isadha bakka mukti laala. Muka akkanaatiin manni nima ijaaramaa. Takkitti mukti nagaan keessa jirtu ka. Birrii Dubaay birrii waggaa tokko jechuudha. Birriin Dubaay birrii waggaa tokko. Ani maraatuun ta'e canarras ni jira borus ni jira siffayyaanaa ta'a. Na jajjabeeffadha garuu aayizoo akkanaan jettanan barbaada. Jajjabina keessa nan barbaada. Akkasin na jajjabeechita nan barbaada. Kun immoo fukaa gooronnoo irra haa ta'u. Gooronnoo jara keenyaan durii tokko fakkaata ijoollee ta'u. Gooronnoo dhuma jara keenyaan durii tokko injiga kakoi akkana jigsee isinitti argisiisuu ilaala. Kana argitanii kun laal kunii jechuudha argitanii kana. Injige kana argitanii akkanatti jijjigaa jechuudha. Akkana kun. Kana ilmi namaan ijaara aree adaraaf hin nyaatinaadha. Ani nyaatamee anumarraa naa ga'u. Anumarraa naa ga'u. Mee anumaa naa ga'u. Kana fakkaata. Namantaa daa'ima kootan guddifadhaa. Ana dhibee gwaddeenyaati yaa har'a fe'anii. Ani omaayyuu sin ta'u ilbaan garuu isaa. Kana na farada. Uummanni Oromoo kana laalatii jechuudha. Kana sheer naa godhaatu hundumattuu jechuudha. Mee manuma ilmi namaa akkanatti ijaaru. Warri mee TikTok manuma silkuma quxurii isaa wajjin nan gallakkisa. Warri inni gadheeche baay'eedha. Warri inni fafeeche baay'eedha. Ana bichaa miti an nyaatame. Ana bichaa miti an nyaatame akka maleetti ijaaranaan jedhani. Beektu namni nattaan. Yaa takaffaa sadaffaadha. Ciraaroodhaan manni ni ijaaramaa jiru. Ni ijaarama. Maal akkasiniin jedhu beeku. Afaan hollatate beektu. Akkanadha akkanarran jira. Kanarras ni jira bareedarran jira shaggaarran jira. Kun immoo jechuudha. Dikaamee waggaa 15 kan duraanii kun kanadha. Kana kecha kifili isaaniin kun kiyyaa kana ture. Dikaamee waggaa 15 kana rabaa kana ture. Garuu isa kana. Ijoolleen Oromoo taatan lafa radaa dhuga. Lafa radaame echertanaan jedha na dubbisaa miilan. An duratti ni echertanaan jedha. Sheer naa godhaati mee qaama isa ilaallatuun jechuudha. Ani silkii isaatis hin kenna. Qaama isa ilaallatuun. Bakkuma fe'aa ta'u qaama isa fakka isa ilaallatu biraan naa gaame. Isa ilaallatu. Maal seetan firmaadhaan hin kennine. Tafaraaramee silkiidhaan hin kennine. Silkiidhaan hin kenne. Ijaarramee tan itti galaa. Ijaarradheen itti galaa. Qabbanaa'een itti galaa. Duratti nyaatamee ammas jiggaamee nyaatamuu dheetanani. Kana kecha fuuldura tanatu nageessaa dhoniidha. Jedheetan malee gassamni narraa feene. Anumaan waa ga'u. Mee ilma Oromoo tamalakkatu ilma Oromoo dhugaa namaa barbaadu biraan naa ga'ame. Baay'ee dhugaan namaa deebi'a nan arga. Miidiyaarran oola si wajjiniin nan oola. Mee qaama ilaallatu biraan naa ga'a. Ani silkii isaatti sheersin ifan godha. Qaamuma isa ilaallatuun ilmuma namaatiif akkanatti ijaaraa. Dhagaa makiinaa ruubitiin an hin taane makiinaa guddaa dheedeeti. Makiinaa guddaa na nyaate. Baqa zooris ni jedheetu jira. Zoor xinnoo shi amma natti furutte jechuudha. Amma natti furutte. Amma fayyutti sin jalaa na dhukkubee jira. Nan dhibama. Xalaatan na gammade. Xalaatan na gammade jiru. Malee ani isinii jiraani waliin hin teechan. Waliin hin TikTokii teechanii sin biran jira ammasi. Ani jira. Ani jira. Ani jira. Laala. Egaa akka goota fikirii wanti nyaatamina
Olkeecha kinoo akka nama dhibamee sana zabaarraqe. Nyaatamina tole. Anaanarraan kan kaase ga'e jiraachuun moo hin danda'ama. Sini galeemi namni hin jiraatu miti. Hin jiraanna. An kana caaltuttuun faayilmi namaa tun guddaa miti. Garuu xiiqidha. Xiiqitu na dubbisaa beektu. Ookan odoo namichi kun na ajjeesee narra deemee bareeda ture. Du'an caalu odoo na ajjeesee narra deemee bareeda ture. Ookan immoo odoo waan ta'e bakka wanni tokko karaa gumaan dafqa kiyyaa akkatti finnu beektu. Akkatti hojjennu beektu. Hin beektanii miti. Hin beektu. Ibbiqii malee itti sanii laxxafa. Ibbiqii malee itti laxxafama. Ciraaroodhaan manni ijaarama. Ciraaroo kina ciraaroo argitanii. Ciraaroon itti sinii saaggamee maagara akkanaatiin maagara laaladhaa sinii. Maagaruma laaladhaa bakka isheen jirtu jechuudha. Laala ammoo tashakkaamii baddaas yoo argitanii sin. Sirma beemuu kumti nagaa jedhame keessa hin jiru siniin jedhaa fikirii wantoo. Kanakaa uummanni tiiktookii kiyya jalatti argamtan madadeen keechannaa kana laalati. Qaama ilaallatutti sheer naa godhaa dhugaa siniin jedha. Warri dhugaa nama barbaadu baay'eedha. Warri dhugaan kee deebi'u baay'eedha. Ijoollee saawudii jirtan. Warri beekamtoonni sirriitti jirtan. Kana sheer godhaatii qaama ilaallatu biraan bichaa naa ga'a. Intaluma namaatiif akkanatti nyaatama. Intaluma namaatiif akkana ta'a.